Acuun nama ready thank you. Ababa saabit. Anchi dolan qabda naqattata. Me naqata. Sijala lafa malee na oratinchi. Atki Abirti. Bakka eegana jala laafte isin jedhi kaamaara koo abareetti mormuuti isin jala laafa malee nama biraatti miti jedhi. Dia isi salfata malee na orang salfata. Oh, bareeda. Ya Rabbi. Shumbura mata lawliin badana. Tani sintu barani isin jeda. Shumbura mata. Nama sinan jedu jala do sinan. Shumbura mata lawliin badai jeda. Nama isin nanjero yo namni isin nanjero rifadha bada agar moonde dulloome balbala qabri gahe jedhe rifadha. Dullummaa kiyya natti dhagahama yoo isin nanjedha. Ani akkasin jira. Maanya Buni nama sabibti yani garana ba kasa pedo berada Kat mahal kita. Kafan kaya doani orang pedo habibti injalan Makina kaisa kaya tama. Programa guys nama ufisa Maku iba kabole badena nasa una namicha kana tu kali sagar waljala namo eshi odan de goma raba wade du fambai live rashi. Eshi sarete ya isar ramon kabina ne wamba esiyada. Aku mana kamu uti berkat. Yo dan de teknologi sare jarti ba ye kawana takiti kawa. Farsa de muni mitida de rumma kanke ifa malle na godati warri iralle gen salfanni ramat ani social media kana ratti baise akkamittin dubarti takka ol jedhe akkana ifi dakkatti olin haso salfadhe jiranam dugo dubbachu maaf Even nama itu mira kabdu nama tu agar si sudem te wana baka wana nama isang kesa dagang mana baka iri tu kau gawat dia ada mana guru dia maju mira berapa kesa tu kau farisan dia beri tu so sadar kakak dia menir agak kakak syakam niral le nu manu jujur karena kalbi wal capsu hadis nu adara nu salfat cisina salfan ni wallahi all ma dah benam nedu cita karena rawala malah nam nundu uji kaba namni hundu gay mata isa kaba namun malle kaba namni lafar jarana erga tiktok kana radufni amu tiktok kana fakkana namni bakka ole fakkata jedhaniti mali heddu nama aqlille qabu nama maati ille qabu ma barasabi society ke saba ille nama yaadatu heddu nama wal salfachisu ade ilma dira isin faana salfanirra ani yo kana jedhu ke sabu baaseti miti boru rabbin wa eegu ken atamu waan darbeen mataa ofin dhukkubsini na dhukkubee jechuu kan kee ergan dhaga'ee xiqqoo natti dhagahameetiin dubbachuu barbaade ture na uffolchaa kanuma siin jedha waan darbe faanaan dhiphatini warri waan kana labsaa deemtanillee dhaabaa jechuumaa fi gabaabsee xumureedha dhiifamallee. Maayikii makiinaa duratti darbii itti fajjeessi. Galatoo. Fajjeessi. Nisna makana galchitoon jedhani akkam jirtan nagaa baga jiraatani maaki wanti kamiyyuu nama mudata beekte dhugaa rabbi gizee xiqqis fataatu natti tolee ture garuu yeroo akkana yeroo ati boottu argu natti hin tolle maalii fi namni obboleettii irraa kadhata haadha dubartiin hiriyyaa namaati akkasitti mataa cabuu qabdu abbaa barbaadde mataa qabattee jiraachuu qabda malee even koomantii hadhaa miti waggaa kunan dhadana hin barreessa koomantii ilaaluu qabdu. Sila nama jiraate hakatan telekas dabun turre. By the way, wal magarat wani comment ran naken na mujala wanne warra keessa naken tu namida mali fi gubbara na ifani keessa na nyachu ana fi wana addisi miti keessa dhufani warroon fajjeesi anodosta yoo fajjeesa na nyatanin turtan deema fajjeesa shi. Ya akkasumas deebii soofii qabu. Wallahi takka ani na shoot godhee takka isin ol baasa maqaa keessa wajjin suuraa keessa wajjin. Nama akkasii sanallee mooyitti magootee bira taruu qabda malee gatii isaa kennuu qabdu. Waan amma jarra isaan akkas godhan kana warra bal'isatti kakadha biyya nu jirru kanatti dubartiin paantiyyuu ittiin kaattu ashawaa irraan itti yeroo akana. Birqii godhanii akka waan guddaa namni waan godhan karaa irraan dhalate kana akka nama waan haaraa wayii waan jedheetitti. Sejammaa jalqabu wayu gocha akkasii sun odoo biyya namni keessa jiru ta'ee namni sun aadaa Arsii jira, aadaa Oromoo jira, seera jira sila tarkaanfii wayii fudhatamuu ture. Tare eega guruppiin akkasii eega koominitiin akkasii hin jirre rakkoo hin qabu. Sila namni biyyatti illee nama qaba tarkaanfii namarra fudhatamuu qaba ture.
dhala namaa ergatanii ilma dhiiraatti anjabaadhe akkas nama godhu akkas hin turre hundaafuu ati mataa qaqqabuu hin qabdu waan wayii bira tarte komantis laaluu hin qabdu jecha namas laaluu hin qabdu akkuma dura irra tartee jabaattee fataa itti kanatti isaan laaluu hin qabdu jireenya kan kee jiraadhu malee namaaf mataa gadi hin qabatin dhala namaa ta'ee namni waa muudatamne hin jiru. Jettee taani barraa mu'afuuti ittee miirra si taa'aa jirtu miira san keessa jirta. Namoonni sirraa mul'atu miirri kan kee kakaleessa nu beenu sanii miti. Dagachuu hin dandeenye yaa ni ulfaata haa ta'u ammoo biyaansi bakka argitimi nama 2,000 kana keessa namni mataan fayyaa qabu nama amma sirra yoo kaase gaarii miti nama muraasa namni fayyaa qabu namni sittaa kanarra oolu. Namoota akkanaatiif namoota amma asirratti ol ba'ee ufajjeesi qalbii fakkeessee as falligan qalbii akkasiillee hin barbaachisu bakka miira akkasiillee walii dhaamuun hin barbaachisu. Koomentii akkasii kanneen faana buute namni keessaa wal beekan nama dhukkubsa dhugaa keeti namni keessaa wal beekan nama dhaga'ama batalaa namni ati bakka qabduuf keessaa dhufee waa akkasii sitti dubbatu. Yaa so miira akkasii keessaa bakka issi bakka kalee si beenutti deebi'uuf yaale akkasittaa. Ani already si beeka wal beekna akkawantii dura akkawantii badeen si wal beekna hin beekta ta'e yaadatta sirriitti. Yaa kanaaf adara sammuu kan keellee hin jeeqin yaadallee haasaallee ofitti hin baay'isini indoom yaadumaayyuu nama ol galchitee irraa dhodhuuf dhiistee bakka anatti tola. Yaadumallee yeroo tokko namarraalee fuudhuu dhiistee fata jettee baraasish moodi waa wayii akkadee qabattee seentee achirra sa'aatii turte san fata jettee oduu baateellee deemtee siin jaa. Namoota keessan akkasii wal beektuun kan tekstii walirraa qabdan kan waan akkasii si barreessu ammoo dhiphinna isaati sun silaayee anamma namni wayii waan fedhe naafootti waan wayii waan badaa fedhe dalage sababa keessaa wal beeknuuf waan san deebisee yookaan ammoo bada mannoo jusanuyyuu miiraa ittiin isaa waan san dhiisi jedhuun natti dhaga'ama deebi'ee waan san irratti si jajjabeessu yookaan ammoo ufajjeesi miira biraasi si deemu miti jechuudha. Namni keessaa wal beekan ammoo akkas namaan jechuullee hin qabu. Isaaniifis bakka hin kennini ilma namaa kana qarbii keessatti waan namaan jedha ilmi namaa. Waan gaarii si hojjette waan ittiin si waamuu dhabu. Waan hamaa si hojjette waan ittiin si waamuu dhabu. Kun karaadhaa isin jajjabeessinaa borullee dubartiin biraa akkana ta'aa miti dubartiillee wanta isinii dhaamu. Ilmi dhiiraa ammoo hojii qoshaashaa akkanarraa nu baraaraa jiran saalfanne gada akkamii keessa sheekan nu abaaraara qeesin nu abaaraara beekaa bollala nu abaaraara jiran maal walloosina bakka. Kufaatii hamaa keessa jirra wallahi qajeelattee walitti himne bakka xiqqaa guddatu nu abaaraa jira amma dubartii irraa zoore nutu abaaramaa jira nutu tuffatamaa jira nutu dhiira gadaa kanaa jedhamee dhaloota tiktook jedhamee maqaa nutti baafamee waan akkasii keessa jirra dubbadhaa warra haftani. Raamsa dhumaa wayii maafishaa wanta isin jechuu barbaade tokkoffaa dhacarraa nuufin sagalee geejjira maakee carraa dhanu affeeruuf galatoomii inni lammaffaa dhimma ajandaa kanaatiif namni tokkochi gastii keesseenuu qabu akka namaatti geemii taphadhu jiraatu inni lammuun nama ammoo si jala deemee miidhaa fi dhiibbaa sirraan ga'u akka namaatitti nutti himi wallaahi sharrii inni si jala deemee si qotu san shira inni si jala deemee si qotu san bismillah ta'ala itti qotaan akka kiyyatti dhiiras ta'ee shamarras ta'ee wallaahi wabillahi watallaahi jechuudha waadaa siisee abbaa simii guraaf siddeem inni lammaffaan mee anamma kanaan galiin oromootiya tasgabbii maanaa saamee miira keessaa ba'e namnummaa waan kanan dalayne jira diqqaa guddatti jaarsa dulla carraa anarraa kaasee haga sheekiif qeeysiiti namni martuu rabbitu carraa godhee waan isii kana miidiyaa gubbaa ulbaase malee isin martuu halkan ittanaatuma guddan kun markaza keessatti kun miseenjara keessatti kun iimoo keessatti namni nagaha qabu keessa jiru keessattuu wanti nama garramu warruma halkan ufuma ufiiti waan mara dalagaa bulutu dadhabsiisa jechuu gisee ammaa kana sigalet warruma iimoo keessatti ta'u ufiiti cambaa bulu warruma garana deemu wallaahi anasitti waan ajaa'iba nan ta'e oromoo waan tokko beekaa haa deemne rabbii keessanillee uf duuba sodaadha jazaallee sodaadha rabbi jazaa namaa deedha ani wallaahi kaatimaa rabbi adamu miyattiin tun nagaya osoo qabdu akkas taate hin jedhan maaliifi namni tokko osoo nagaha qabu akkas hin ta'u qaamni namaallee akkas hin ta'u jarana nu martuu hin beeyna waan isii dhibe isiif rabbiin bicha waliin beeku nu hin beeynu waan isii dhibe ta'e kana jechuun garuu namni fayyaa qabu namni martuu hin nageessa anamma akka kiyya gombisee irraa waraabee beeka abboo akka kiyyatti hin beeka garuu
garagara dalagaa tanaafisuun garagara kanaaf ammoo jechuun nama rabbiin waan wayii mujisaa wayii namatti erga warri asirraa ammoo lafa dhiitanii garana deebitanii garana deemtan rabbii keessan sodaadhaa dhaabadha kanaaf ati yoomuu wallaahi hidda dhiiga kennaati nama sinii keessaan nu himadhu ajandaa waan kanaa ol hin kaasin nama sii waa jedhe muka nyaaddu jedhii anatu muka sit dhiibe jedhii oromoon akka malee mataa sirraa gadi hin qabattu namni kana siin jedhu najisa ilma udu'a malee dhalate intala udu'a malee dhalate intala janaabaan deemtu si arrabsa malee namni aqlii qabu namni mataa qabu silaa abshir kan fajjeesi jedhu sun badiin doo isaati haa galtu abboo rabbi isa haa balleessu maaliif duute hatta osoo duute numi boonii kaleessa duute sun nadaamaa nu taate waan isiin duuteef hin beeyin akka isiin itti duute hin beeyin maaliif si dhabna warqii akka teetii tana dhabuu qabnu wallaahi baguma arsii taate osoo kutaa biraa taate ayyoo tana inaaffaa nu beeku atummaan baga arsii taatee baga intala si koomandoo taatedha galatooma. Kalas haasaallee ofitti baay'isini gadeeyyisiiti geemallee ta'e waan ta'e bakka fata jedhi fuula kanaan gini sooshaal miidiyaa irraa kan lamata isin argine ishee piroomis akkana dabbaramteen dhufin lamata ishee maal akka jaartii safara ollaa kenna ganama yoo loon baaftu shaarbii wannotti hidhattee wallaahi akkana si dhagare lamata ishee shaaresi ምንድነው ያለፈ ያልፋል በቃ ተርቤር ከናም ፍራ ፈታ ጀዲ ቢፍሪ በቃ አገጭ ሺያመታ አይኖርም አያኒ በቃ ስራቱ ናገሚ ከተባሉ ቴሌ ታብታብ ጂጎና ወላሂ ሚርቃኒ ገመቹን ከልሽ አገዝ በቃ ተናቦር ያደለው ፊትን ባይሲን በቃ ቻው አገዝ ስራ በራን ቻው I am. Galatooma hundi keessanuyyuu warroonni na bira dhaabbattanii na jajjabeessanis warroonni gaarii na yaadaniif warri hamaa na yaadanis galatooma. Azaabni ganaa jalanna eeggatu hin jira dammoo na azabinaana. Gubbaa kanarratti jiratti illee azabamuun fedhu. Jalattu ganaa waan guddaan eeggata waan wajii kiyyaa tana hin nyaadha. Isinillee gubbaa kanarra na azabina inshaallah. Okay. Wallahi wanni nama harka kennuu didee kan baazawaa anillee ilma namaati jachi namaallee namiidha garuu maal akka yaadu beektan Oromoo rabbiin kiyyaa kanaa na gaafatee ittiin na azabee ittiin na gubaa hojii kiyya kana takka takkaan na kabachiisa wanni hunduu wallaahi kattabamtee na eeddi jala sanitti takkatti wanni irra namaa tarum jiru yoo inshaallah rabbiin kadhadhee naa dhiise malee wanni irra namaa taran hin jiru akka namaatii miti rabbiin namaa dhiisa inshaallah. Takka takkaan eeggatti wanni an gubbaa kanarratti dalagee gaarii famaallee miidhaan namaallee hunduu takka takkaan eeggatti saniif harka nama kennachuu dideen ganaa jalattuu gubadhaa maaltu gubbaa irratti gammachuu na dhoorgee jedheeti. Okay? Saniif harka nama kennachuu dide malee ani ilma namaati akkuma nama tokkootiin nama jechillee na miidhu akkuma nama tokkootiin nama saalfadheellee nama keessaa ol galuu danda'u. Garuu godhu waan akkasiisan maaliif inni araaramaadha mungkin naaf araaramuu danda'a inshaallah jedhee hoo kadhadhe yaa rabbi kiyya jedhee badii kiyya guutuu fudhadhee hoo kadhadhe inni akka namaatiif itti rabbiin namaaf araarama akkas ganaa kiyya itti gaafatama isin itti naan gaafatamtanii ibiddaanaaf qophaa'e isin keessatti hin gubattanii Oromoo okay? Wallahi lazim ibidda anaaf qophaa'e isin keessa dhaxxaniin gubattan kanaaf koomentii badaaleen naatti barreessin ani rabbi isin kennadheera wanni isin jalaa dhufullee namaa miti rabbi beeka waan hundaayyuu isini galee kanaa miti yoo feetan viidiyoo na tumee ka'ee akka nama fedhee kiyyaa dhungadheetitti ufna dhungachiisee viidiyoo na waraabee jira sanillee hoo argitan mungkin akka fedhiif isiitiin haa jettanii viidiyoon tiktookii jala viidiyoo isin maxxanseera. Video anna tumame afaan kun guutuuni yoo san hoggaa kana
afaan kun guutuun na dhidhiigeen jira viidiyoo isinii maxxanseera namoonni baay'een maxxansanii jiranii isinii galee tumamee ka'ee uffata na qayyaarsiisee viidiyoo akka dhungadhu goosee jira isinii galee ani badii kiyya kana guutuu rabbiin na gaafata malee namni na gaafatu waan ta'eef walumaa galatti ani jechi isiniin jedhu hin jiru koomentii batanaa gabaleen kaan orbi sodaatte ani gana gubadhuu nagayaa akkas Manas tergalo tuh. Galata magas. Takkan kepalain jaza, wallahi lazim takkan kanim bulti male, od male ada jazaan tunar ngetu nam ni jadu wajra jadi nakas ilmu tadi sih insyaallah. Ana bosontane, nama kuma lama kana kesa insyaallah nam ni kumi toko shamara, wani ani sini damu toko wajrate. انتساسينا خلاص ارغارتني وجي ميديا اللي ارغارتني وفي اللي غره كيسا اللي منقلتني غره ابا فاده كيسا اللي منتنقلتنا سينيغالي جرو تيسا ابدني جرو غوسا تيسا اللي نفسنا انو نسيني دام توكو جراده انا ابا فاده دبيتي متي سينيغالي غودنيا دبيتي متي غوسا دبيتي متي كاكنا تاوجو ونوندا ربي هركاغا ولا نمر كانكا ونوندا هلا منون ربي حركة قبا منون ربي كنا ديتي مالي أن ماماتي قبو هذا قبا أبا قبا بليس قبا جالالي قبا وبليتي قبا سيني قالي والله لازم كان وند أبسه هذا أباك يديسه سيني قالي وبليين تيانا رابوتي على أباك يديسه ربي كي يتوقع كنا ديني ربي والله بالله تكتكا ياين ترسي سمالين بالجمالين بعد ربين تسني يلا إيسا إلهي يا أولكن دائما كضرورة إدي شاد سيتار جراني إنه ليش إنجرات إنه لي عاد أفبان كله أجلس كلا سأقوم بسيب الدستة سيدرتة كس نامن ماله أما ساعتي كنا تاني ربي كي يهو كرادنا إنسان إن شاء الله كان أفو ورش مرني وني أني سني أم تبقى جرات وفيقت خلاص غيره والله بالله وفيقت كيسبت ور إجولات إيران ما هم بيني بودنياتي يتني على أمانتني نام جارتي أو برله لكن أولني نسيني دام تقولراد لما فاد مو إيران إن بين برله لكن وما سني نقول خلاص دلقتنا إن فيتني ديرا فيتني والله لازم صرف هذه فيتاتا دون مورموتي هيروما خلاص نكا ورد بركة ومسر راورا بالله جارسي نكاس راورا مو مالي بيت تمك أبدا أنكب أبا وراتي نكارا أبا ورابي إيسي أمالي أوكي والله إنك أنا خلاص نجي من إجازة إجازة ردي شمران كأن الرجال وروت مسنجرا الراورا بمثل بني كيس أجت ور مسنجرا تتني